Sini eenyu akkan ta'etu beektate ana waliin karaa tokko deemuun kiti gaafa man achi dhufu lattu dhufette karaa lana dhugaa kee jirti maatii gaariif badhaadhoo keessatti guddachuun nama gammachiisa ta'a garuu har'a kootuun taani boorii koo yaada waan tokko sitti mu garuu carraan carraa caalu nama akkasiitiin jaallatamuudha na tuquu keeti maal keetu mootu qamaati takkaa jaallatti waan dhabdee kootu qabdeetta ilaa siin godha dhageessa kaayyootu ganda qabee malee dubbii wallaalee miti. Akkasitti balbala maatii isheerra dhaabattee kabajaan boossee heerumti ilmoon durba silayyuu. Okay, buteen jechuudha. Maaf butamaan maal jechuudha? Siluma moo si ana nama butuuyi? Bartidee faasoo kabajuu barteettedhani sammuu eessatti agartee maan inni mooraa kana keessaa wajjin bultee maal jedhan dubbatan immoo dhugumaa natti hin dhugaasa. Shamarri gaafa heerumtu balbala warra isheerra dhaabattee boosse. Dhiirri immoo ishee fuudhee barasaa guutuu duukaa bu'aa jiraata. Kanaaf guyyuma tokko bu'uu wayyaa jedhani. Akkasii dha. Ati mee namummaa sitti nagaamu gaafa nama ol jaallatu gargar baasu. Haadha manaa qaban jaalalleessa. Baay'ee jaallata isheenis baay'ee jaallatti. Nama ol jaallatu immoo gargar baasu keessa waan argattu qabdaati. Sirumayyummaa abdiinsa. Siini yaala bazadi si duukaa bashannanee maal jedhee akka qodaa si gate si bira darba malee dhimma kee hin qabu. Gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattu urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Wal fuudhiin turuunis danda'u. Qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Har'ammoo mucaa godhamuu hin danda'u akkan si ajjeesutti meen ture. Gara laafummaa tokko malee. Qilleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoo Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatam agayeera garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'a filannichas ni jaallattu badhaadhinni Awaash waliin baankii Awaash. Dhugumaanumatu danda'e waggaa amma kanaa si malee qophaa koo jiraachuu danda'a. Ta'u kaa. Yaa ilma koo maaluma godhe akkamuma ta'e eessumaa fideen si barsiisa gaa maaluma abbaa koo irraa fideen qarshii si erga eessuma moo akkuma asitti
ofii kee dadhabdee olii gad fiigdee of barsiisteetti biyya ormaatti immoo harka nama alaaluu jalqabda jechuudha. Fala tokko barbaadu qaba. Maal abbaash? Mana bal'aa guddaan mana ga'u kana keessa qobaa koo akkamuma ta'e qaboo koo malee akkam godheen jiraadha. Tokkoffaa ilma koofis waanan ergu argadhee jechuudha. Ofii koos mana bal'aa duwwaa kana keessa akkam godheen jiraadha. Qobaa koo haa ta'u mana kana kireessuun qaba. Dhuguma amma yoonatti akkamittan akkas yaaduu dadhabe garuu. Maalo. Inni baraanaa raajiidha. Shamarran raajii fidanii. Sheemiidha citaa irra jaba. Kaballaa keessana yaaddeemmoo? Ati immoo kaballaa hangaafa sana kabajaaf jedhee malee sodaamini. Garuu immoo hin irraanfatinati. Shamarranii faduun gaafa fuulatti lataan callisanii mana gubu. Gaaficha kabajaacha dhiiste moo maqaa magaalaa wallaaltitti kan kabalamte? Magaalaa dogoggoruu fi kaballaa maaltu irratti fide? Angaruu wanti na aarsu wantumti na gumuunaan. Mooraa kana keessatti otuun shamarran tokko wajjin arrabaan malee jaalalaan otuun edaamin darbuu koodha. Wayyoo anaa. Aayishuba maaluma si wayyaa? Jaalalaan edaamu shamarran wajjini. Ergaan gottol baanii moo buleessa? Jaalala miniiti waan biraayyuu didaaru. Indidanii ana ofii kootiin boonye warra abbaa manaafan boo'e. Aayishuba galgala kee haa bariisu. Ankeenya mini warra abbaa manaafan boo'e. Aha. Jaba. Odaan kun akkamidhaa? Maal gochuu barbaadde? Carraa keenya yaalla waa fedheefa. Lakkii taa'ii maqaa magaalaa wallaaltee moo kabalamtee dhuftaa taa'i? Magaalaan Faransaay Paaris minii akka nama wallaalaayi. Hana Juba! Maalidhaa gurbaanis carraasisu sagalee keenya duuba sanatti dhagaa warroota dhiigite. Haadha Shuumaa jettu. Maal? Kunoo sana namicha waajjira ibsaatu hojjetu. Sakabeedhaan isaatu ibsaan nurraa dhaamsa. Makkaamti si dhawwa. Hin gaafanna kaba godhufe balbala korra dhufe. Dhimma ni nurraa qabu gaafan. Nama fardaan barbaadan lafoo argatu jedhanii haa dhufu nan barbaada. Al tokko adda isaa burusu. Addi kee buruu kun jedhu maal burusite gaafannaa siin jedhe. Dubbitti na deeminati. Haa dhufu gaafanna. Hello sister. Nagaa olte ol dubbisuun gaarii wal baruun waan ol fayyadaniif beekanii. Akkam jirtati? Maal eeggaan gootee ol baatanii ma beeknaa akkasii nu jalaa hin qabne akkasii nu dubbisuun barbaade. Garuu dhiira jalaa callisuun kun immoo gaarii mini balaa guddaa baata. Deemsi kee immoo bareeda. Deemsa kee kanaaf kan too faashinii tokko qopheessaa jira maaliif sirratti hirmaatu. Kanaaf dheeni akkatti na ilaaltu kana mini garuu miniiti ijoolleen shamarranii mee kana duukaa salfii kaa'aa oola. Utuu waa'ee koo bartee kan amma nan dhiphisu turte. Nagaamuyi. Aloo. Waan si fayyaduudha kun waan ana qofaa mini siinu si fayyada. Agaamaan jiruyi. Aloo. Nagaamu. Sinumaaf jedheen dhiisee malee ona baate isaa buruksee. Obsibee hin gaafannaa dhufu. Dhimma waan hin nurraa qabu sana gaafannaa waa ibsaa kana. Akkam wanta na dhashuma? Nagaa galata Waaqayyoo. Maal taana seetanii?
akka ibsaan irratti dhaamsitan nagaa keenya dhaamsuu hin dandeessanii. Maaree aan keessan sararri keessan kalee sirreeffamamooti. Ibsaan eegaa mala isheeti gaafin dhufti gaafin baddi. Maal ofuma isheetii amala baafatti? Amma isa dhaqaa jirtati. Waajjira dhaqaan jira. Isa moo manan teessu maal hojii waajjira deemte moo nurraa dhaamsuudhaatti? Callisi gurbaa qaba faankee. Akka kana si naasofsiisini. Jechuu amma ifaayirti nurraa dhaamsuu dhaqaa yoo ishaa dungoo qabate nuti maanni. Shuba. Maal ansi godhe adaraa waaqayyo maal ansi godhe ammaana kana cennattu maaliif ammaana yeroo callee haasawat dhiisii anadha amaana haasayinaan hin jettu maal ansiif hormaa maal. Isayyuu dubbattaa callisimi. Adaraa waaqayyo akka abdiitti adaraa waaqayyo. Dhiisii. Abdiitti akka himne abdiitti himamte naanna lola. Abdiitti immoo akkamittiin himu abdii miti kan kana qopheessaa. Maal akkasiin jedhanii kana dhageenyaan abdiini naanna lola abdii ajjirma wallaloo hin barbaadu. Kana dhageenyaa kana godhaa waltaate waan jennee lola. Isa miti kan kana qopheessaa. Akkasmini urjaa wanticha nu bannee tiniisa akkasmini. Anaaf abdii bakka gargar galuu keenya. Ani kanan jedhu yeroo hundumaa ijoollee durba akkuma kanatti cinqaa ol taati. Maaleessa ganama mana sagadaan naqaa guyyaa mana laayibarii naqaa galgala mana sagadaan naqaa amma kun mana sagadaadhaa beetuun mucaa kana jabaa bira taa'u akka tasaa sitti fidinee waa ta'e malee. Sagaddee duuteetta amma dhiisi. Dhugaadhaam utuma jabaa bira ta'e mana sagadaa dhufe mana tuuni jabaa bira taa'u akkas ta'e. Amma sadhiisiiti guyyaan dorgommii yoo midhaan gadmaa anatti. Maali urjiin hin qoosiin hin jiru. Maaliin qoosaan jiru. Amma guyyaa dorgommii maaloo kana wallaaltee ta'eeti. Kottu dorgommiidhaan jette amma nan dorgomaati guyyaa sana yoom dhufee galmaa isa duwwaa natti. Maa qoostaa urjiin utuu haasofdu barumsa akkam. Dormii jireenyi nyaati kaaffee fa'aa siitaa jirani. Jireenyi kaampaasii akkam siitaa hin jiru. Dubbii jijjiiruudhaa gaa. Jireenyi kaaffee. Maal mucaan ana akkam haasoftaa? Mucaan ana akkam si haasofsiisa siinii akkam haasoftaa? Haasaa kana eessa barteeti? Meelii simeet haasaa ijoolleedhaa maal gootaa miti ijoolleedhaan haasaa ijoolleen dhaggeeffati. Maal kun haasaan ishee kan ijoollee miti nama qaanessiti. Haasaa ijoolleetti qaana'uu dhiisaati waan uummanni isinitti qaana'u sana hin hojjetina dhiisaa isinitti haafu. Haasaa ijoolleen jedhina. Umuriin kee meeqa? Biroo kam hojjetaa dha shubaa? Mandaruma kana keessaa hojjeta. Haasaa ijoolleen si'ana haasoftu dhiisiiti waan ijoolleen si'ana sin gaafattu deebisi. Itti adeemaa jirra karoora keessa jira. Yoon bira geessure karoorri keessan kun miila qabaayi. In adeemaa. Lakkii aanatu miila qaba. Utuu miila qabaatte maaf fiddee deemtee warra ibsaan qabaanneef hojjetta. Nu wajjin dhaabbattaas naasoftu. Namichi nama Oromoon beektu fakkaata. Jalaa balleessan. Gudiisee gooleedis. Akkami waa barumsa akkam jireenyoo doormiin Dhiisii tole hin himu. Akkamisi. Shuba. Otuna seeraa. Tinimtu. Tinim. Amma eessa dhaqaarta haasofnu? Laayibraarii seenaan jira. Laayibraarii gaariidha. Laayibraarii moo dubbisuun gaariidha. Dubbisan malee moolaana keessaa boon hin fakkaatu. Laayibraarii dhaquun moo awjiriin dhanna malee laayibraarii. Seentaareetis. Aha. Haraarjii isaa qabdamni ati. Maal mana sagadaaf laayibraarii malee maaltu maal? Itti namne kottaan marra laayibraarii wallaa oluma wajjin. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabne yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu
qarde liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'a filannichas ni jaallattu. Badhaadhinni Awaash waliin Baankii Awaash. Kunoo akkuma argite manichi bal'aadha, mana guddaadha. Anis immoo mana guddaa bal'aa kana qeekoo waggaa meeqa kanin keessa jiraadhe kanin dhiisee deemu jaaladhee miti dhugaan siin jedha. Dirqii natti ta'eetu rakkoo inni mudateetu malee qeekoo gatee deemullee hin barbaadu iyyuu dhugaan siin jedha. Maaliif kireessitarii akkas taananati? Ilma koo tokkotu yuunivarsiitii barumsaaf deemeera. Waan biraa waan tokko hin qabu. Mana guddaan mana ila isuma bilbila hin kaasu hin dubbisu. Maal akkati kireessituun hin beeku? Hin beeku. Mucaan kee moo? Hin beeku. Rakkoo koo dhagahuun barbaadu waan ta'eef mana kireessiin jedheen na dhoowwa kanaaf jedhee. Kastaanaan boor ganama dhufee mana kanaa bayyoo jedhe maalan godhan? Lakki. Dubbii dargaggeessa ammaa na qole. Kana irratti immoo nama kana hin jiraadhu. Kanaaf maal jedheen amaneetti gala kanatti? Lakki waan akkasiilleen uumamu dhugaan siin jedha. Amala mucaa koo anatu beeka. Qaboo koo akkattan guddisee anatu beeka. Isaaf hin yaadda'e dhugaan siin jedha. Anillee sodaadhe. Garuu ani sodaadhe. Waa tokko uumamnaan mucaan kun dhufee kootu bayinaan jennaan ata karoo keessa gallaa birrii koo boru ganama naa deebista. Lakkoofti naa deebista. Rakkoon hin jiru. Annan sodaadhe. Durumayyuu rakkoon akkasiin uumamu. Uumamee jennaan immoo numan sii deebisa maan rakkoon jira. Garuu innis isaaf jedhe akkan kireessu waan beekuufi rakkoon akkasiillee uumama jedheen yaadu. Kanaaf waa tokko hin shakkinati. Shakkii keessayyuun seeniin dhugaan siin jedha. Jettee? Akka sanaan haa ta'u boru maatiin dhufu shan ta'anii dhufan itti gurratu. Itti agoranii boru. Haa ta'u rakkoon hin jiru. Hin yaadda'in waan tokko hin yaadda'in. Ofii kee mana argatteettaa? Mana xinnoo tokko argadheera. Si geessii garuu? Inuma nagaa maalan ittiin godheetteetu nagaa. Ilma koofaan tokko yoo hin godhe naa wayyaa. Haa ta'u. Boru itti gurranna. Haa ta'u. Gallata oolessu. Sa'aatii barbaaddaniin koottaa numa nan jira. Nagaan tura. Nagaan bulu. Jaalala keessatti inni rakkisaa fi inni hamaan haalota irratti hundaa'anii nama jaallachuudha. Addunyaa kanarratti namni guutuu ta'e tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu. Urji. An garuu si argachuu kiyyaa nama wanni hundi guuteef nama guutuu ta'eetiin natti dhaga'ama. Dhugaan siin jedha. Dhugaa abdii kun ani si argachuu kootti akka waanan haadha koof abbaa koo irraan beekne argadheetti natti dhaga'ama. Garuu ani siin madaalu. Siifis ta'ee sammuu hiriyoota kee anaaf ati jaalala isa jedhamu kana osoo hin jalqabnu ta'ee gaariidha. Urji. Siif madaaluun jechuun maal? Siif madaalli maal? Inni kun magaalaa dhalatee
inni kun baadiyyaa dhalate. Inni tokko sooressarraa dhalatee sooressa ta'e, inni tokko hiyyeessarraa dhalatee hiyyeessa ta'uu kanaasiif madaali. Lakki jechuun koo anaaf jettee waan baay'ee taate. Anaaf jettee waan baay'ee jedhamtees. Na jalaa dhukkubsattee immoo ilaata. Yoo na dhukkubsatteetu laata. Hello, hello. Koko. Nagaa keeti ilma koo. Nagaa sagalatu maal bilbila kaasuu diddeemi. Nama wajjin haasaa qabadheen ture amman arge. Oo. Akkas taanaan qofaa kee miti ka. Dhuguma maa qobaan taane mee ofii ati akkamii ilma koo. Jira armee qaanuu nagaa kooti hundumtuu gaarii. Ishoo jabaachaa jirtaare barumsa irratti. Nyaatni dhugaatiin oomee akkamsi gochaa jira ilma koo. Hundumtuu naateera armee koo waan tokko yaadda inatti qilleensi isaa baay'ee namatti tola ijoollee wajjinis wal barreerraa mooraan sammuu baay'ee namatti tola barumsa yoo eegalleerra. Ishoo ilma koo naa jabaadhu. Jabaadhu ilma koo barumsuma kee irratti naa jabaadhu. Gidduu kana immoo xinnoo ishii qarshii wayii liqeeffadheen sii ergagaa. Maal? Qarshii? Qarshii maalii na ergita? Harmee amma qarshii tokko sirraan barbaadu. Ofii keetii isa gabaa keessa teessee aduun si gubee si waadu sana fiddeen haalachuuf yaanaaf. Lakki qaboo koo. Isallee duraanan waadaa sii galee. Gabaa keessa lammatan taa'uu jedhee waadaa sii galeera. Gabaa keessa taa'uullee dhiiseera. Maarree gabaa keessa teessee fiddutaan inni attammoo kadhattee naa fidda. Isaaf hin yaadda'in. Eessumaayyuu haa ta'u fideen qarshii wayii sii erga. Qosaa akkasii dhiise arme. Na jalaa rakkachuu hin qabdu ilma koo. Maani qarshii tokko iyyuu hin barbaadu. Sammuun koo nagaadhaan akka inni baratu yoo barbaadde haasaa akkasii lammatanatti hin kaasi. Jedhi maalumaafuu rakkoon hin jiru gaa. Haa ta'u atumti na jalaan rakkatiin qofa. Ishoo. Tole lafee koo. Baay'ee si jaalladha. Naa jabaadhu ilma koo. Tole. Nagaatti tole. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'a filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Naaf jettee waan baay'ee mee maal so'aati boru carraa argattee soorumtee beekumsa argattee jennaan ansiif si madaalu jechuudha urjii akkasii yaadda urjii haga amma waan si waliin dubbataa ture hunda asirratti nu haa ga'u. Maal? Urjii kanuma jechuun eenyutti na dhiiste deemta?
eenyutu si hin dhiibne urjii. Dirree irratti si dhiibne. Urjii. An garuu si faana wal falmuu hin dadhabe. Humna ittiin si falmuu hin dadhabe. Kanaaf si dhiisee deema urjii. Maarree. Kaleessa bakkeedhaan afiddee. Har'ammoo bakkeetti na dhiistee deemta taanaan. Deemi. Anaaf Rabbi jira. Anaafis waan ni jira. Anaafis waan ni jira. Akkas taanaan waan na biraa qabdu hunduma isaa fudhadhuutii deema. Hiire keenya takka qoodannee fuudhannee